Ministeerri Muummee Federii Dr. Abiy Ahmed hojii raawwachiisaa olaanaa Faawundeeshinii Biilii fi Meelindaa Geetis waliin mari'atan. Tajaajilli lammummaa fi immigireeshinii hojjettoota isaa 244 irratti tarkaanfii seeraa fudhate. Ashama harkafuunii kabajamtoota daawwattoota keenya jalqaba irratti kan daawwattan oduuwwan ijoo keenyaa ture amma immoo gara bal'ina oduutti isiniin ceesisa. Waliif TV irraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffanne kan isin timtu ammoo ani kennaa darajeeti. Haga xumuraatti nu waliin tura. Ministeerri Muummee Federii Dr. Abiy Ahmed hojii raawwachiisaa olaanaa Faawundeeshinii Biilii fi Meelindaa Geetis waliin mari'atan. Ministeerri Muummee Federii Dr. Abiy Ahmed hojii raawwachiisaa olaanaa Faawundeeshinii Biilii fi Meelindaa Geetis Mark Luuzanmaanii fi jiila isaaniin durfamu waliin mari'ataniiru. Dr. Abiy Faawundeeshiniin Biilii fi Meelindaa Geetis guddina damee qonnaa, fayyaa, sirna nyaataa, sirna faayinaansii, hirmaachisaa fi dameewwan biroo Itoophiyaaf deeggarsa bu'aa qabeessa taasisuu eeraniiru. Tumsa kana caalmaatti cimsuu fi dameewwan haaraa biroo irratti hojii irra oolchuuf ni hojjenna jechuun fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti ibsaniiru. Itoophiyaan miseensa baankii New Development Bank ta'uuf hojjechaa jiraachuun ministeerri dhimma alaa beeksise. Udiimusaa dabalata qaba. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaan miseensa baankii New Development Bank ta'uuf hojjechaa jiraachuu isii ifoomseeti jira. Baankii BRICS kan ta'e miseensa baankii New Development Bank ta'uudhaaf hojjetamaa jiraachuu dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaadha Nabiyyuu Taaddalaa ibsa torbaanii kanarra kennaniin ifoomsaniitu jiru. Ministeerri dhimma alaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaaseenis ammoo itti aantuu barreessituu olaantuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aaminaa Mohammad wajjin marii bu'a qabeessa taasisuu isaanii dubbiimichi itti dabaluun eeretti jira. Baatii adoolessa isaa dhufuu keessa ammoo Itoophiyaan yaa'ii misooma faayinaansii addunyaa afuraffaa milkiin qopheessuudhaaf hojjechaa kan jirtu ta'us ammoo ministeerichi ibseeti jira. Milkaa'ina isaatiif dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi dhaabbilee idil addunyaa kan birootii wajjin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu isaatis ammoo dubbataniitu jiru. Torbaan kana ministeerri muummee Liibiyaadha Itoophiyaa daawwannaa hojii taasisuu isaaniitis kan eere. Dubbiimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaadha ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed wajjin dhimmoota hariiroo waloo biyyoota lamaanii irratti mari'atamee turuu isaatis himaniitu jiru. Jilli ministeer deetaa ministeera dhimma alaatiin durfamu waltajjii BRICS kan Raashiyaa magaalaa Mooskootti geggeeffame irrattis hirmaachuu isaanii kaasaniitu jiru. Itoophiyaan baankii BRICS kan ta'e miseensa baankii New Development ta'uufis ammoo xiyyeeffannoodhaan hojjetaa jiraachuu isiidha. Ibsi torbaanii ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa baase ifoomseeti jira. Kanumaan kan wal qabateen ammoo gamtaan BRICS shoora dhaabbilee hawaasa siviilii cimsuudhaaf carraa kan uumu ta'uun isaatis ifoomeetti jira. Gamtaan BRICS shoora dhaabbilee hawaasa siviilii biyyoota miseensotatti argamanii muuxannoo wal jijjiiruudhaa fi faayinaansii cimsuuf carraa akka uumu abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasa siviilii ibseetti jira. Ibsa isaa kanaan abbaan taayitaa dhaabbilee hawaasa siviilii Itoophiyaadha ogeessota hawaasa siviilii gamtaa BRICS Raashiyaarraa dhufanii fi hawaasa siviilii adda addaa wajjin mari'achaati jira. Itti aanaan daayirektara olaanaa abbaa taayitaa dhaabbilee hawaasa siviilii obbo Faasikaw Mollaadha. Wayita kana mootummaan waggoota jijjiiramaa dabranitti dhaabbilee hawaasa siviiliitiif xiyyeeffannoo olaanaa kennuun riiformii bal'aa taasisuu isaatis ibseeti jira. Haala kanaanis fooyyeensa seeraa taasisuudhaan dhaabbilee hawaasa siviilii ijaarsa sirna dimokiraasiitii fi misooma biyyaa kan waliigalaa keessatti qooda guddaa akka bahan haalli mijataan uumamuu isaatis ammoo kaasaniitu jiru. Itoophiyaan miseensa BRICS ta'uu isiitiin fayyadamummaa gama hundaa mirkaneessuudhaa fi dhaabbilee hawaasa siviilii cimsuuf carraa mijataa ta'uu isaatis ammoo dubbataniitu jiru. Tajaajilli lammummaa fi immigireeshinii hojjettoota isaa 244 irratti tarkaanfii seeraa fudhate. Tajaajilli lammummaa fi immigireeshinii Itoophiyaa hojjettoota naamusa hojii cabsan 244 seeraan akka gaafataman taasiseera. Dhaabbatichi aanga'ootaa fi hojjettoota malaammaltummaaf saaxilaman qabeenyi isaanii akka sakatta'amu taasifamee jira. Tajaajilli lammummaa fi immigireeshinii komiiwwan malaammaltummaan wal qabatan kanaan dura isa dhaqqabaa jiraachuu ibsuun qaawwa kana duuchuuf haaromsaa fi jijjiirama hedduu hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Hojjettoonni 244 kunneen hundi isaanii kan hojii irraa gaggeeffamanii fi seeraan kan itti gaafataman ta'uun himamee jira. Tajaajilli lammummaa fi immigireeshinii kan kana jedhe gabaasa raawwii hojii baatii 9 kan bara 2016 mana maree bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii dhimmoota haqaa fi seeraa
wayita dhiyeessaa turetti akka ta'e himamee jira. Dhaabbatichi tajaajila isaa ammayyeessuuf akkasumas e-paaspoortii jijjiiruuf qophii irra jiraachuu himanii jiru. Bifuma wal fakkaatuun hojii maxxansa paaspoortii duraan biyya alaatti hojjetamaa ture amma biyya keessatti eegalchiisuuf hojiin xumuramee jira. Akkasumas dhaabbata hojii maxxansaa hojjechuu waliinis walii mallatteessinee jira jechuunis himamee jira. Bakkeewwan rakkoo nageenyaa jiran kanneen akka naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti hojjechuuf qoramaa akka tures ibsamee jira. Maatiin imaltoota balaa xiyyaaraa daandii qilleensa Itoophiyaa mudateen du'aniif Boeing akka himatamu gaafatan. Liyaa Taaddasa qindeeffattee jirti. Maatiin imaltoota balaa xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaa mudateen du'aniif Boeing akka himatamu gaafatan. Maatiin imaltoota balaa xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaa Boeing 737 Max 8 waggaa 5 dura lubbuu isaanii dhabanii kaampaaniin xiyyaara oomisha balaa mudate kanaaf sababa ta'e Boeing irratti himannaan yakka akka banamuuf waajjira haqaa Ameerikaa gaafatan. Maatiiwwan kunneen Ebla 24 bara 2024 qondaaltota haqaa Ameerikaa waliin Waashingitenitti wayita mari'atanitti dhaabbanni Ameerikaa Boeing mana murtiitti akka dhiyaatuuf gaafatanii jiru. Maatiiwwan miidhamtootaa fi abukaatowwan isaanii dhaabbatichi xiyyaarota oomishuu irratti nageenyummaa fi qulqullina isaanii eegsisuuf waliigaltee ministeera haqaa Ameerikaa waliin waggaa 3 dura waliigali cabseera jedhan. Balaa xiyyaara daandii qilleensa Itoophiyaa lubbuu imaltoota 157 galaafateen alattis balaa xiyyaara daandii qilleensa Indooneeziyaatti mudateen namoonni 189 kan du'an yoo ta'u, maatiin miidhamtootaa kunneenis Boeing mana murtiitti akka dhiyaatu gaaffii dhiyeessanii jiru. Balaa indaastirii aviyeeshinii keessatti isa suukanneessaadha jedhame xiyyaarota Boeing 737 Max 8 kanaan lubbuun namoota 346 darbee jira. Maatiiwwan imaltootaa balaa xiyyaaraan dhaban kunneenis dhiheenya kana xiyyaarri Boeing 737 Max 9 qabeenyummaan isaa kan daandii qilleensa Alaaskaa ta'e osoo balaliisaa irra jiru foddaansa fottoquudhaan wal qabatee ammallee rakkoon nageenyaa fi qulqullinaa jiraachuu mul'isa jedhan. Waajjirri haqaa Ameerikaa qorannoo dheeraa dhaabbata Boeing irratti taasiseen booda dhaabbatichi Boeing 737 Max 8tiif hayyama argachuuf jecha ta'ee jedhee to'ataa bulchiinsa aviyeeshinii federaalaa akka dogongorse bira gaheera jechuun waggaa 3 dura Ameerikaa waliin dhahuu jechuun himannaa irratti banee ture. Adeemsa mana murtii Chicaagoo ture irratti Boeing maatiin imaltootaa balaa qaqqabee lubbuu isaanii dhabaniif beenyaa kaffaluuf waliigaluun bakka isaa waajjirri haqaa Ameerikaas Boeing rakkoo diizaayiniitiin wal qabatee yakka daba waliin dhahuutiin akka hin himatamne dahoo kenneefii ture. Oomishaan xiyyaaraa kun namoota balaa sanaan du'aniif itti gaafatamummaa akka fudhatuu fi itti gaafatamummaa fudhachuunis mootummaa Ameerikaa daandiiwwan qilleensaa balaa irra qaqqabeef miidhamtootaaf doolaara biliyoona 2.5 beenyaa akka kanfalu waliigalee ture. Marii Ebla 24 sa'aatii 5 geggeeffameen booda waajjirri haqaa Ameerikaa waliigaltee yakkaan himatamuu dhabuu waggootaan dura Boeing waliin taasisee ture kaasuudhaan haa himatu yookiin himachuu haa dhiisu kan jedhu irratti odeeffannoo dabalataa akka hin arganne abukaatowwan maatii miidhamtootaa dubbachuun gabaafameera. Maatiin miidhamtootaa Boeing waliigaltee kana kan cabse akka ta'e hordofuudhaaf qaama bilisaa to'atu barbaachisa jechuun mormanii jiru. To'ataan alaa osoo jiraatee taateen Alaaskaa sun hin mudatu ture jechuun kan intala isaanii balaa daandii qilleensa Itoophiyaatiin dhaban Naadiyaa Milaaroon Rooyitersitti dubbatanii jiru. Boeingis ta'e waajjirri haqaa Ameerikaa dhimmicha irratti yaada kennuu irraa of qusachuu Rooyitersi gabaasee jira. Siwiidin lammiilee Itoophiyaa haala rakkisaa keessa jiraniif kan oolu deeggarsa birrii biliyoona 1.2 ol murteessite. Siwiidin lammiilee Itoophiyaa haala rakkisaa keessa jiraniif kan oolu deeggarsa birrii biliyoona 1.2 ol gama dhaabbilee deeggartootaan akka qaqqabu murteessite. Biyyattiin lammiilee nyaanni, bishaan, bakki jireenyaa, eegumsi fayyaa isaan barbaachisu tumsuuf murannoo qabaachuu ibsiteetti. Gama dhaabbilee deeggartootaan haga bara faranjoota 2024tti taateewwan mudatan 30 oliif deebii laachuuf kan oolu kiroonaa Siwiidin biliyoona 4.3 kennuu himameera. Birriin biliyoona 1.2 yookaan kiroonaan Siwiidin miliyoona 238 lammiilee Itoophiyaa haala rakkisaa keessa jiran tumsuuf kan oolu ta'uu ragaan imbaasii Siwiidin Finfinneetti argamu irraa argame ni mul'isa. Kabajamtoota daawwattoota keenya Waliif TV irraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffanne haga ammaatti kan daawwattan ture. Oduu isinitti himuun kan si waliin ture an Kennaa Darajjeeti. Qophiilee Waliif TV afaan biroo waliin turtii gaarii.